raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 1925 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fulbaana 16 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 5 bara 2012 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaatii attamoltan dhaggeeffatoota keenya. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan shaakala Itoophiyaa xiqqeessuu ijoollee keenyan dhaalsisnuu jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa matoota warra qabnu keessaa tokko. Wallaggaa lixaa aanaa Gullisoo keessatti haleellaa raawwatameen lubbuun namaa baduutu gabaasame. Dhiyeenya buraayyuutti haleellaa buufata poolisii irratti raawwatameen namoonni madaa'an hospitaala ciisanii wal'aanamaa jiru lamaanuu gabaasa oduu boodaati. Gabaasaalee kabiroos ni qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf namoo. Shaakala Itoophiyaa xiqqeessuu ijoollee keenyan dhaalsisnu Itoophiyaan biyya sabaaf sablammoota hedduu biyya hordoftoota amantiilee adda addaati ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii hundinuu waliigalteen akka jiraatu kan hojjetu ta'uu ibsan. Naannoo ummatoota kibbaa godinaa Kafaa magaalaa Boongaatti argamuudhaan jiraattota waliin kan marii geggeessan muummichi ministeeraa kun waa'ee bulchiisa naannoo akka haaraatti ijaarrachuu gaaffileen naannoo sanatti ka'aa jiran waliin dubbiif marii garfagoodhaa booda deebii argachuu akka danda'an dubbatan. Gaazexeessota muummicha ministeeraa waliin imalan keessaa Iskindir Fireew ka gabaase tujubeetu dhiyeessa. Dilbata kaleessaa Boongaa keessa ka turan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed itti aanaa isaanii obbo Dammaqa Makonninniif ministeera ittisaa obbo Lammaa Magarsaaf aangawoota biroo waliin gamasitti imalan. Giifti dureen Itoophiyaa adde Zinnaash Taayyaachoo jila kana keessa akka jiran ibsameera. Godinaalee Kafaa adda addaarraa dhufanii istaadiyeemii Boongaa keessatti kan walitti qabaman simannaa ho'aa Dr. Abiyyiif ka godhan yoo ta'u muummichi ministeerichaa haasaa dhageessisaniin በአንዲት ኢትዮጵያ ጥላ ስር እንደ ወንድማማች የሚተያዩ የሚከባበሩ አንዱ gaaddisa Itoophiyaa tokkittii jalatti akka obbolootaatti kanneen wal ilaalan kanneen wal kabajan inni tokko aadaa isa kaanii utuu hin hanqisiin jaalalaan inni tokko isa kaanirraa baratee wal wajjiin Itoophiyaa guddittii ijaaru malee shaakala Itoophiyaa xiqqeessuu ijoollee keenya kan hin dhaalchifne ta'u irra deebi'een isiniif mirkaneessa. Akkaataan deemsa waggoota 40-50 darbanii Itoophiyaaf kan tole hin turre ka jedhan Dr. Abiy kanaaf waan haaraa shaakaluu qabnaa jedhan. Muummichi ministeeraaf jilli isaanii galma magaalaa Boongaa keessatti uummata waliin marii geggeessanii gaaffii ka'eefis deebii kennuu isaanii Iskindir Fireew gabaaseera. Paartiin haqa hawaasummaa lammiiwwan Itoophiyaa yookaan Izeemaan sagantaa isa beeksifachuudhaaf kaleessa magaalaa Maqalee keessatti marii uummataa deemsisee jira. Uummatarraa gaaffilee hedduun dhiyaatanii turanii deebiinis kennamee jiraadha. Murgeetaa Asbaa Maqaleerraa jaallanneetu dubbisa. Dooyyaa marii kana haasawaan kan banan itti aanaa hoogganaa Izeemaa obbo Andu'aalem Arraagee deeggarsa bulchiisa naannoof uummanni Maqalee walga'iin kun akka milkaa'uuf godhan galateeffataniiru. በጨዋነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ነው የተቀበለን አንዳችን ግን ብቻ naamusaa fi lammummaa biyyattiin jaalalaan nu simatan gaarreeffannaan tokkoyyuu hin turre bulchiisis yoo ta'e gadhufne boodas humnootiin nageenyaa fi sabaa himaan simannaa nu godhanii jiru jedhan. Uummanni sodaa keessaa yoo ba'e yaada hedduu akka burqisiisu dubbatanii uummanni nama isa dhaggeeffatu dhabe kun waa'ee lammummaa Itoophiyaa seenaan ni dubbatu ni jira jedhan. Walga'iin kun arrabsoof qeeqni kan itti heddummaate ta'uu kan ibsan obbo Andu'aalem aanaalee 7 keessatti miseensota ofii gurmeessuu isaanii dubbatu. Izeemaan bulchiisa federaala irratti hirkate akkan hordofne ibsamee jira. Heerri biyyattis akka fooyya'uu qabu gabaa walabnis akka jiraatu qabsaa jedhamee jira. Hoogganaan Izeemaa gama raadiyoo isaatiin uummata Tigraay miidhanii ituu dhiifaman gaafatiin attamiin Maqalee dhuftan jechuudhaan jiraattonni gaafatanii jiru. Deebiin kennames sabaa himaanis ta'e namni dhuunfaa kamiyyuu sirnaa fi seeraan gaafatamuu qabaa ka jedhan obbo Andu'aalem filannoo gaggeessuufis qophiin dhaabbatootaaf barbaachisaa ta'uu fi filannoon gaggeeffamus kan dhugaa ta'uu qabaa jedhan. Paartii Izeemaa ijaaruuf karoora kan qaban mana hidhaa ituu jiranii ta'uu obbo Andu'aalem ibsaniiru. Kunis namoonni 11 guyyaa 12 hidhamanii
yeroo turetti mari'annee ega hiikamne booda caalaatti irratti hojjechuu itti fufne malee dhaabni kun Dr. Abiy Ahmad waliin hidhata qaba inni jedhu dhugaa akka hin ta'in dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Mootummaan Keeniyaa Moyyaaleetti daandii guddaan ala karaa Itiyoophiyaan wal quunnamsiisu cufuun jiraattonni rakkoof nu saaxilee jira jechuun himataa jiru. Torban tokko dura kanneen cufaman daandiiwwan daangaa kun waliin dubbachuu bulchiisa mootummoota lameeniitti ala karaawwate ta'uudha kan hoogganaan biiroo daldalaa aanaa Moyyaalee dubbatan. Galmoo Daawwittu gabaase. Torbeen dura mootummaan Keeniyaa daandii guddaa Moyyaalee kan Itoophiyaan wal quunnamsiisuun ala kan jiran daandilee lafuu kaaniin daldalli dhorkamuu kan beeksise. Mootummaan Keeniyaa dhimma nageenya to'achuu dabalata daldala seeraan alaa naannootti bal'ate jedhe to'achuufaan murtee kana fudhadhee jedhe. Waajjirri dhimma galii keessoo biyyattii daandiin guddaan kibaratti kaffalan jiraatus daldaltoonni garuu karaa kana dhiisuudhaan biyyattiin guyyaatti gara $30,000 kisaaraa jirti jedhe. Garuu jiraattonni Moyyaalee murteen mootummaan Keeniyaa fudhate kun miidhaa nurraan gahaa jedhu. Jiraataan Moyyaalee yaada isaanii BBC'f kennan tokko meeshaaleen daandiiwwan dhoggaman kanaan darban kan qaraxaaf gahan miti jechuun dubbatu. Karaa boolee Awuroopilaan maariifaa karaa boolee cufame karaan kun sababni inni cufame sababni hin beekne dhimma kan irratti uummati baay'ee balaaleffate hojjaan cufin dhaabbattee namni karaa qotee bulu hin jiru daldalee karum kanaan bula wanni kun dhimma mataa nu dhukkubsadeetiin uummanni jaarroleen walti yaa'ee wal gaafachuun jira. Uummati keenya baay'ee miidhamee jiraachuu abbuma. Gara Oromiyaatiin jiranii guutumaa guutuu cufamee jechuudha. Jiraataan kun daandiin gama gulad jirus ni cufamaa jedhamus suna gayoona banaadhaa jedhu. Obbo Diida Waariyoo hoogganaa waajjirri daldalaa aanaa Moyyaleeti. Tarkaanfii kana bulchiinsi Moyyaalee gama Itoophiyaa jiru quba hin qabu jedhu. Oomishni naannoo biraa bulleen hin jiru. Afagaan boojii kan dhufee nyaataaf illee itti fayyadaman. Sun gidita sunidha kadhowwa. Mariimati akka isaallee hin dhageenye cufamuu qofa jeeshaa keenya keessaa irra suniin alatti wanti mari'atamin jiru akka mootummaa lamaanillee. Obbo Diidi dabalanii gama guladiin daandiin jiru banaa waan ta'eef murteen kun ammoo daldaltoota galii xiqqaa qaban waan miidhuuf mootummaan Keeniyaa akka keessa deebi'ee ilaaluu gaafachuuf jirraa jedhu. Akka obbo Diidatti oomishtoonni daandilee cufaman jedhaman kanaan daddarban oomishaalee qaraxaaf hin geenyedha. Mootummaan Keeniyaa garuu nageenyaaf darbees galii biyyaaf argamsiisuuf jecha warra siin darbu kun dhaabbachuu qabaa jedha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Oduu namaaf qabnu dhaggeeffattoota keenya kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kantiibaan magaalaa Gullisoo obbo Abbabaa Takkaalliin kaleessa galgala yeroof qaamotaan beekamneen ajjeefaman jedhe waajjira bulchiinsiif nageenyi aanichaa. Gama biraan namoonni lama aanichuma ganda calleyaa eekka jedhamtutti humnoota mootummaan ajjeefaman jedhu jiraattonni naannichaa tokko tokko. Waajjirri bulchiinsaaf nageenya aanichaa dhimma kana akka hin qulqulleeffanne ibseera. Oduu wal fakkaatuun godina Qellama Wallaggaa magaalaa Gidaamiitti namoonni lama dheengadda humnoota mootummaan ajjeefaman jedhu namoonni yaada isaanii raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kennan. Walitti bu'iinsa qaama mootummaaf qaama hidhatee socho'u gidduutti uumameen uummanni dararamaa jira jechuun illee dubbatan. Bulchaan aanaa Gidaamii gama isaaniin sanbata xiqqaa galgala boombiin humnoota mootummaa eegumsaaf ba'an irratti waan darbamee tureef dhukaasni tureera. Eenyu akka namoota lamaan ajjeese qoratamaa jira jedhan. Ajajoota waraanaa qaama hidhatee socho'u waraana bilisummaa Oromoo dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin goone hin milkoofne. Abbaan dhiifama dhaggeeffattoota keenya Naakoor Malkaatu gabaase. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti kantiibaa magaalaa Gullisoo kan ta'an obbo Abbabaa Takkaalliin kaleessa galgala jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 4 bara 2012 halkan keessaa naannoo sa'aatii 4tti ajjeefamanii jedhu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya aanichaa obbo Tasfaa Likkiisaa. Halkan sa'aatii 4tti rasaasa lama dhukee rasaasa kilaashii lama dhukee ijoollee poolisoonni bakkee jiran nu dawwalanii gaafa nu dabalatee baanee jirru kantiibaan kun oobdii isaa keessatti du'e. Eenyu akka jeesin beekama? Maaltu beeka? Namni beeku hin jiru. Namoota ollaa sanaa ammoo yeroo gaafan immoo namoota ollaa sanaa ammoo kunoo meeshaan dhukee asirratti hiiganii lagatti naman jedhanii. Wanti isaan ittiin adda baasan jira nama akkasii jedhanii. Uffata isaanii adda baasne kan isaan adda baasan kaan isaanii duubaadha. Faanumaan fiigan namoota baay'eetu. Utuunni taa'ee raatii nyaatii utuunni taa'ee televizyiinii ilaalaa jirutu waamanii ennaan mucaa xinnaa tokko qaba. Mucaa kurkuraa dhiiraa inni mana banee hodhannaan arrabsaneera. Jennaan inni immoo gadi bee maan ijoollee hodhatu jedhee gaafa inni gadi bu'u.
rasaasaan adda isaa keessa dhiitii labaatu fudhate. Qaamni ajjeese garuu waan adda ba'e jiru amma iddoo gaddaa sana namni achi deemnee dhufnee egaa namni immoo tasgabbaa'u qorannoo gaggeessu jedhamee dhageeffachaa jira. Waan erga balaan kun mudatee turanii qaqqabanii fi yeroon isaas halkan ta'eef qaamni kana godhe bira hin gaamnee qoratamaa jira jechuun dubbatan. Obbo Abbaban abbaa ijoollee lamaa ta'us kan himan Obbo Tasfaan sirni awwaaltee isaanii har'a ganama raawwatamuu himanii jiru. Anichuma ganda Calliyaa Eekaa jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaammee 6 bara 2011 halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8tti waan ta'e jedhan namni sababaa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaa koo hin himuu jedhan akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Baasii tokko illee jiru nageenyi bakka hundumtuu nagaa marafaa jiran kan dhufanii qoqqofatanii manaa baasan malee dhukaasii biraan hin jiru. Bakka gammadannaanii garaagaraa dubarii iddoo tokko jiru yeroo sa'aatii sanatti jechuudha. Akka nama qoratu fuudhanii baasan isa booddee rukuttaadha. Naanii fi iddoo tokkotti naannoo sana magaalaa sana keessaa waldaan loonjii iddoo tokkotti awwaalaman. Eenyu jedhamu namoonni lamaan kun? Barsiisaatiin Gataa Guuttasaadhaa fi Abdii Iliyaas jedhama. Nagaa naannoo barnoota gannaa ture isaatiiyyuu barsiisaatiin Gataan jechuudha. Qidaamee galanii sanbadduuqaa galee sanbadduuqaa galee inni roobii galgala akkas inni mana barumsaa ganna irra ture. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanichaa Obbo Tasfaan dhimma kana irratti yeroo deebii kennan ajjeechaa kana ilaalchisuun waan qulqulleeffatan akka hin qabne himuun deebii itti aanu kennanii jiru. Amma maaddisa kanaa deemu qaama kam akka ajjeese halkan jedhanii namni sun kan inni du'e waan hin beeku hin qabu qaama ajjeese achiis wanti adda ba'e waan jiru natti hin fakkaatu waan hin ragaa qabu qabu. Maaltu furmaata ammamee akka mootummaatti amma kallattiin taa'uu qabu maali jettu isin? Amma nama nagaatu du'aadha manaa gadi ba'ee du'aadha. Hawaasni kun lafa jiru ba'ee rakkoo isaan keessa jiru yoo mootummaadha ta'es yoo qaama hidhatee bosona jiru jira yoo ta'es hawaasa jala wanti dhokatu hin jiru. Iji hawaasaa waa hunda yaada tokko kennuu qaba mootummaadhaaf. Ani kan yaadaa jiru kanuma hawaasi ta'ee dhimma lubbuun namaa karaa malee bahu kana qaama lubbuu namaa baasu kana sakatta'ee karaa hundumaatiin rakkoon keenya mootummaadha jennaan mootummaatti argisiisu nama qaama garaagaraadha jennaan qaama garaagaraatti argisiisuun barbaachisaadha jedheenaan amma godinaafis akkasumas kan ta'e amma waan hin gadhiisu ijoollee mana barumsaa dhaqee galmaa'uu baqachaa jirti akka isaanii galmeessa inni karaa deemuu sodaateedha kanaaf mootummaan kallattii kaa'uu qaba hawaasni hundee mareessudha. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Gidaamitti dheengadda galgala jechuunis fulbaana 3 bara 2012tti namootni 2 humnoota mootummaa hidhataniin ajjeefaman jedhu. Namni nageenya isaaniif akka sodaa qaban himuun maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan. Galgala sana naannoo sa'aatii namaatitti boombii wayii darbatame. Bakka keenya kaan irratti galee inni kaan naannoo gidduutti galee. Isa booddee egaa mucaan kun immoo soofii qabaa. Soofii egaa adda darbatanii fideenyaan latti. Beekus waan kana waan beeku qabu nagaachi nagaa malee sun waan haasa'e nageenya keessatti. Isa booddee bakka gurgurama isaatti wattitu ulee dhiira kanaa rukkutanii qubee jetteenyaa adda. Ijoollee kooraan ajjeesinaa naan diganii dhumutanii utumanii qawweetti cabsanii qawween hundaa'uun qabatamaa akkanaa kaleeffachuu tureera. Qabaan muka qawwee isa booddee akka latti nama gaafa nama rukutanii wal bukkee ciibsanii inni nama konkolaataa waan biraa. Isa dura garumee boombiin itti darbatamee ture namootummaatti jedhama naannoo sana dhuguma. Inni kun sirrii. Qaamni boombii darbate hin beekama. Maaltu beeka halkan wayii beekan ammoo wal keessa deemaa inni beekan kun sadii qabatamaadha. Namni biraan akkasuma maqaa koos ta'e sagalee koo hin fayyadamin jedhan akka himanitti yoo ta'e miseensotni raayyaa ittisa biyyaa hojii dirreedhaaf baadiyyaa turan yeroo galan galgala naannoo sa'aatii 1:20 irratti naannoo mana jireenyaa obbo Nagaash Fufaa yeroo ga'an boombiin irratti darbatame kanaan dura ammoo humni mootummaa yoo waan tokko nutti darbatame nama meetira 50 jidduu jiru irratti tarkaanfii du'aa fudhannaa jedhanii akeekkachiisanii turanii jedha. Obbo Nagaashiin gamoo darbii tokkoffaa foddaa fuullee isaanii caccabsanii erga gadi buusanii booda ajjeesanii reeffi isaanii boololaa mana isaanii fuuldura jiru jidduu bulee jedhu. Dargaggoon ganda baadiyyaa Coomman Qallaa jedhamurraa dhufes mana keessaa baafamee ajjeefamee jedhan. Namni kun sababa walitti dhukaasa qaama hidhatee socho'u waboo jedhamee waamamuu fi waraana mootummaa gidduutti uumamuun hawaasni Gidaamiif naannoo ishee dararama guddaa keessa galeeraas jedhan. Namni kun rakkooma kanaan daldalaan keessaa bahee dhumee jira. Qonnaan bulaan midhaan hedduu oomishuus gara magaalaa isa dhiyoo jiruu fi Finfinneetti galeeraa jedhu. Namni kun qaamotni lamaanuu uummata buqqisaa jiru. Inni humni isaa danda'u biyya kana keessaa yaa'ee dhumee jira.
inni humni hin dandeenye ammoo akka daabboo gubatu ta'ee jira irraa fi jalaan ibiddi itti boba'ee daabboo ta'ee gubataa jira jechuunis dubbatu. Waan kanaaf kan furmaata ta'u yoo waaqayyo furmaata fide yoo ta'u inni lammaffaan immoo qaama lamaan irraa walaba kan ta'ee fi itti gaafatamummaa isaa qaamni fudhachuudhaan haasofsiisu yoo jiraate qofa jechuun kan isaan dubbatan. Bulchaan aanaa Gidaamii obbo Dassaaleny Tuujjubaa ajjeechaa dheengadda raawwatame jedhame wajjin wal qabatee yeroo deebii kennan akkas jedhan. Roobii akka lama hoosamaa gidduutti wanni ta'e immoo naannoo ganda duwwaa tokkotti iddoo daldalaa obbo Nagaashuu Faana jedhamu raayaan ittisa biyyaa fi humna addaa waliin bahanii nageenya magaalaa sanaa eeguu jechuudha. Halkan isaan bahan sana keessatti yeroo isaan bahanii jiranitti wanni boombi darbatame kun naannoo mana obbo Nagaashii Fofaa jedhamu naannoo sana. Egaa wanni ta'e kun akkamitti ta'ee kan jedhamuuf dhukaasni ture jira. Miidhaan qaama nageenyaa irra ga'ee jira boombii darbatame sanaan. Madaa xixiqqaan qaqqabeera isaaniinis boombii darbatameen garuu dhukaasa jala ture yeroo sana. Amma namoonni miidhaman jedhan kun jechuutti gareen qorannoo tokko waajjira poolisii keessa dhaabbattee qulqulleessaa jira. Gama seeraatiin qulqullaa'aadha kan. Amma dhukaasni eenyurraa akka dhuka'e gargar hin baane obbo Nagaashii namni jedhaman sun dhukaasa eenyurraa dhukaafameen akka lubbuun isaanii darbe bira hin gahamne. Sonni dhukaasni gaafa lattuutiin ture waan ta'eef akka boombiin darbatee dhukaasatu ture. Dhukaasni gaafa dhukooree rasaasni nama filatu amma namoonni kun rasaasaan kan du'an jedhamu rasaasa kamiin du'anii kan jedhu gara adda baafnu garuu du'uun isaanii qabatama. Namoota kana kun sirriidha. Obbo Nagaash Fufaa mana waamanii ajjeefamanii dhugumadhaa wanti kun. Abbaan akka barbaadetti yaada isaa ibsa tarreessuu danda'a. Fudhatama argachuu fi barreessuu hin danda'a. Gonkumaa garuu qaamni mootummaa yoo xiqqaa ta'e naannoo sana jala gilluuf turreerra nama nagaadhaatti guyyaa tokkos tarkaan fudhatee hin beeku uummata waliin ta'e nageenya naannoo isaa tasgabbeessaa jira. Dhimma kana irratti aangawoota godinaas ta'e kan naannoo akkasumallee ajajoota waraana bilisummaa Oromoo bilbilaan dubbisuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne yoon argadheef qabadheen dhiyaadha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu haleellaa boombii tibbana magaalaa Buraayyuutti miseensota kora bittinneessaa Oromiyaa irratti raawwatameen namoonni 9 hospitaala ceesanii wal'aanamaa jiru. Tsahaay Daamxoot gabaase. Konistaabil Nuuraddiin miseensa kora bittinneessaa poolisii Oromiyaati. Namoota bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti fulbaana 1 bara 2012 boombiin irratti darbamee miidhaman keessaa isa tokkodha. Yeroo ammaa dhaabbata fayyaa keessatti wal'aansarra jira. Fulbaana 1 bara jijjiirraa bara 2012 sababeeffachuudhaan bakka buufata isaanii magaalaa Buraayyuutti ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa kabajaa osoo jiranii galgala keessaa sa'a 1:00 irratti isaaf waa'ellansaa dabalatee nama nyaata isaaniif qopheessu irratti boombiin darbamee miidhamuu isaanii raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himeera. Namoota hanga tokko waliin ayyaaneffachaa turre gaggeessinee ol deemnee waggaa hangi miseensaa walitti haatamu. Yeroo sa'aatii 1:00 ta'urratti namaa irbaata nyaachuudhaan walitti galee hanga nama 13 akka hin taanaa gattette nu jidduutti dho'e. Yoo wantichi nu gidduutti dho'u bakka nuti hin rukutamne ani gara bakkeetti fiigee karaa alaan fiigee namoonni kun immoo gara keessaa mana keessa badee anis bakka kiisheen ijoollota na hidhanii bakka anis gara kanee kan boolchi kan biidhaa rasaasa dhukaasee namoota nu birmachiisee namni nu fe'ee gara hospitaalaa nu fudhate jechuudha. Nuti waan tokko irraa beekuu hin dandeenye yoo saniif galgala dukkana waan ta'eef nama akka darbate hin beeknu. Kaambii keessa nutti darbatame nu hiraata nyaataa jiru bakka guyyaatti ayyaaneffachaa oolletti. Dhimma dho'iinsa boombii kana waliin wal qabsiisuudhaan koomishiniin poolisii Oromiyaa qorannoo taasisaa akka jiru odeeffannoo akka qabu kan hime Nuraddiin yoo amartiin mataa boombiirraa argame nama yakka kana dalage ashaaraa isaa fayyadamuun addaan baasuun ni danda'ama jedhamee qorannootti jiru jedhe. Yeroo ammaa namoonni 9 hojjettuu nyaata isaaniif qopheessu dabalatee warreen boombiin irratti dho'e hospitaala poolisii magaalaa Finfinneetti wal'aansarra akka jiran kan dubbate Nuraddiin cinaachi gartokkee fi adda isaa kan argate dho'iinsi kun lukaan of danda'ee jaajuu akka hin dandeenyes ibseera. Namoota 9 hojjetaa jiran ammayyuu sirarra jirran kaan wal'aansa argachaa jirra yaadamaatuma jirra. Miidhameera garri cinaachi mirgaa nama hojjetu lafatti miilli koos jechuu hin danda'u gara bitaatiin lafarra gargaarsifadhee nama qabadhee kiraanchiin sosso'aa jechuudha. Dhimma haleellaa miseensa kora bittinneessaa poolisii Oromiyaa irratti magaalaa Buraayyuutti fulbaana 1 bara 2012 raawwatame irratti qaamoleen mootummaa ibsa garaagaraa kennaniiru. Kana waliin wal qabsiisuudhaan ibsi qaamoleen mootummaa miidiyaalee adda addaatiif kennan maqaballeessiidha adda bilisummaa Oromootiif jechuun toora marsariitii isaa irratti paartiin adda bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Dhimma kana irratti raadiyoon Sagalee Ameerikaa miseensa hoggana olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booraan dubbisee jira. Inni mootummaan jedhe waan wal dhawaadha. Gama tokkoon weebsaayitii warra
irratti shiftaa shanee jedhanii shiftaa shanee jechuun maal jechuu akka ta'e illee hin galu. Hedduu garuu dhaaba adda bilisummaa Oromoo maqaadhaan kallattiidhaan maqaa isaatiin kabajaadhaan yaamuu dhiisanii shanee waan jedhu kanaaf nutti akeekuu barbaadan jenneeti ibsa baafne. Gama kaaniin ammoo qondaalli dhimma nageenyaa tokko immoo waan namni qabame hin jiru jedhe faallaa isa weebsaayitii ODP irratti bahee sana jechaadha. Weebsaayitii irratti kan jedhan nama 22tu qabame shiftaa shaneeti jedhanii qondaalli isaanii tokko immoo namni qabames hin jiru abbaan isaas hin beekamu jedhe. Kanarraa wanti hubatamu waanuma olola dhaaba keenyatti maqaa balleessuudhaaf olola isaan tolchaa jiranii nutti fakkaata jennee ibsa sana baafne. Amma kanaaf ibsa kanarratti mootummaan baase suni shiftaa shanee erga jedheeti adda bilisummaa Oromoo maaliif ibsa baasuu barbaachisire? Yeroo hedduu yeroo waa'ee keenyaaf barbaadan shanee maqaa shanee jedhu waan itti maxxansaniif isa kanas numaan jechaa jiru ta'uu mala jenneeti. Shanee jechuun adda bilisummaa Oromoo keessatti qaama hojii raawwachiiftuu dhaabichaati. Dhaabni kamuu qaama hojii raawwachiiftuu isaatiin hin yaamamu. Maqaa qaba maqaan dhaabaa beekamaadha. Mootummaa Itoophiyaa wajjin kan waliigalle maqaa keenyaan adda bilisummaa Oromooti. Mircaa boordiitti kan galmoofnee jirru maqaa keenyaan adda bilisummaa Oromooti. Dabballoonni ODP maqaadhaan yaamuu dhiisanii yookaan sodaatanii adda bilisummaa Oromootti waan shanee jedhutti maxxansanii yaamuun waan sirrii miti waan seeraanis isaan gaafachiisudha. Gama mootummaatiin wayita haleellaan kun raawwatametti qaamoleen mootummaa garaagaraa waajjirri kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa fi koomishiniin poolisii Oromiyaa miidiyaalee garaagaraaf odeeffannoo kennanii turan. Qaamni haleellaa kana raawwate qaama hidhatee socho'uudha jechuun dhimma kanarratti ibsa akka kennaniif qorannoon taasifamaa jiru maalirra gaheeraa kan jedhu gaafachuudhaaf koomishinii poolisii Oromiyaarraa deebii argachuuf carraaqqiin taasise hin milkoofne. Haa ta'u malee itti gaafatamaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Inspektar Girmaa Galaan yaada miidiyaa mootummaatiif kennaniin gocha kana qaamni raawwate adda bahee beekameera jedhan. Akka hanga ammaatti mirkaneeffannees gocha kana kan raawwate miseensota shanee ABO'dha. Miseensota isaaniiti. Miseensonni keenya immoo guyyaa ayyaanaati waan ture waan ta'eef guyyaa kabaja ayyaanarra oolanii galgala yaa'u. Haalli isaa bifuma boqonnaatiin jechuudha naannoo mooraatti. walitti qabanii torbaata nyaatu miti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Hordoftoonni amantaa Kiristaanaa Ortodoksii magaalaa Jimmaatti abbaan amantaas ajjeefamee manni amantaas gubatee jira komiin jedhu soba jedhu. Mana amantaa Ortodoksiitti bulchiinsi lallaba kutaa biyyaa Jimmaaf bulchiinsi magaalaa Jimmaa mana amantichaa garuu hiriira bahuu barbaanne dhorkamnee jechuun kan komate yoo ta'u bulchiinsi magaalaa Jimmaa gamasaan hayyama hiriira argachuuf yaada gaaffii gahaa hin dhiyeessine jedha. Muktaar Jamaaltu gabaase. Tibba kana hordoftoonni amantaa Ortodoks Tawaahidoo amantaa keenya irratti dhiibbaan gahaatiniin jira. Abbootiin amantaas ajjeefamaa bataskaan illee gubataatiin jira jechuudhaan sochii fi sagalee garaagaraa dhageessisaatiniin jiraachuun isaanii bal'inaan mul'ata. Tibba kana Jimmatti hiriira nagahaatiin gaafachuudhaaf gaafiin dhihaatee dhoowwamu dhuma torbaan kanaatti ammoo naannoo Amaaraatti hiriiraan sagaleen wal fakkaataan dhaga'amuu fi magaalaa Finfinneetti illee hiriirri kun gaafatame ji'oota lamaaf dabarfamuun isaa mallattoodhaa fi sochii gaafiilee kanniinii keessaa isa tokko. Gaafiilee guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa magaalota garagaraatitti qabatameetiniin dhaadannoodhaan bahe keessaa tokko gabaabumaan yoo afaan Amaaraarraa afaan Oromootti hiikamu akkana jedha. Jimma magaalaa wareegamtootaati. Ajjeesuudhaan kan qulqullaa'u hin jiru. Kan duunu ammoo amantaa keenya qabanneetiniini kan jedhu. Dhimmuma kanaan wal qabatee wanti bal'inaan haasa'amu Jimmatti abbaan amantaa ajjeefamuu akkasumatti ammoo manni amantaa yookaan bataskaan illee gubachuu isaati. Kanaan wal qabatee magaalaa keessanitti maaltu ta'een kan gaafanne kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Maammadi. Lakki wanni Jimmatti ta'es hin jiru. Haa ta'uti garuu rakkoo muraasni dabalatee ture. Akkuma dhiyeenya kanatti marsaalee miidiyaatiin dubbatamaa jiru amantaa da'oo godhachuudhaan qaamoleen tokko nageenya magaalaa Jimmaa booressuuf yaalii godhanii turani. Haa ta'uti garuu yaaliin jaraa osoo milkoo'in hirmaannaa uummata magaalaa Jimmaa qeerroo magaalaa Jimmaa akkasumas qaamolee nageenyaa fi bulchiinsa wajjin ta'an hojjetameen wanti akka osoo raawwatameen karaa nagaa ta'een xumurameeti kan jiru jechaadha. Kanaaf akka bulchiinsa magaalaa Jimmaatti namni du'es hin jiru. Namni amantaa ta'es yookiin hordoftoonni amantaa ta'anis namni miidhaan irra ga'een jiru manni amantaa gubates hin jiru jechaadha. Bu'uurri
dubbii dubbatamu kanaa haasa'amu kanaa maalirraa ka dhufee dharee akkuma ka'aatiin ture jimmattillee hiriira nagaa ba'ameetiin balaaleffachuudhaaf yaadame hayyama dhooggatamne kan jedhutu jira. Akkasumatti ammoo naannoo Amaaraa magaalota garaagaraa irratti hiriirri ka'ee mata dureen inni kaasu keessaa tokko dhiibbaa amantaatii fi du'a namootaa jimmatti qaqqabe kan jedhudha. Maal isinitti fakkaata? Maali sababni maddi dubbii kanaa? Dhiyeenya kanatti qaamoleen tokko mana amantaa dahoo godhachuudhaan sochiidhuma akka biyyaatti godhaa turuun isaanii beekamaadha. Akka magaalaa Jimmaattis gaaffiin hiriira bahu kun ofiishaal karaa ta'een dhiyaateetti kan ture. Haa ta'uti garuu kun immoo bu'uura seeraatiin ilaallee akkasumas haala amma keessa jiru ilaaluudhaa wajjin qaamolee kana dhiyeessan wajjin marii goone akka hin danda'an mootummaanis beekamtee akka hin kenneen akka biyyoolessaattis beekamtee akka hin qabne akkuma ba'e waliigalleetti kan adda baane jechaadha. Haa ta'uti garuu qaamoleen muraasa ta'an kana dahoo godhachuudhaan mana amantaa keessa seenanii akka waan rakkoon amantaa jirutti godhanii mul'isanii walitti bu'iinsa amantaa akka uumamu yaalii bal'aadha kan godhamaati kan ture jechaadha. Deebii lakki jimmatti waan taanee obbo Makiyyuun nuu kennan qabanne gama bataskaana Ortodoks Tawaahidoo kan magaalaa Jimmaatitti abbootii amantaa gaafiidhaaf bilbila kenna dhooyne. Abbaa Qulqulluu Isxifaanos liqa Phaaphaasii Jimmaati. Isaanis namni tokkollee akka hin du'in bataskaanni gubate jedhamallee kan hin jirre ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif mirkaneessan. አሁን በቅርቡ የተቃጠለ ቤተክርስቲያን የለም። መነኩሴ ተገደሉ የተባሉትንም አልተገደሉም አሉ በአካል። ማን የሚባሉ ናቸው? አባ ወልደ ሰንበት የሚባሉ። Dhiheenna kanatti bataskaanni gubate hin jiru. Manakseen ajjeefamanii jiran kan jedhamullee hin ajjeefamne. Kunoo lubbuudhaan hin jiru. Maqaan isaaniillee Abbaa Walda Sanbat jedhamu. Kana jechuun magaalaa san keessa rakkoon hin jiru jechuu miti. Gaafilee gaafachuu barbaannu qabna. Kanaaf ammoo hiriirri nagahaa akka nuuf hayyamamullee gaafanneetiniin turre. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraatitti guutuu hiriirri nagahaa taasifameetiniin sagalee dhageessifameetiniin jira. Rakkoon garaagaraa dhaqqabaatiniin jira. Bakka fedhettillee rakkoon haa dhaqqabu. Bataskaanni walumaa galatti takka. Sababa asitti hiriira ittiin baanuuf ammoo dhawaataan ibsaatiniin deemna. Isiniifis isin beeksifna. Yaanni waliigalaa garuu bakka garaagaraatti bataskaanni gubataa jira. Namni ajjeefamaatiniin jira. Bataskaanni kenna uggomteetiniin jirti. Walumaa galatti mootummaan eeggumsa nuuf haa taasisu kan jedhudha. Eessatti yoom maaltu ta'e gaafii jetteef ammoo gaafa xumurreetiniin irratti waliigalle isiniif ibsina. Amma haala isaa mariidhaanillee jaarsummaadhaanillee abbootii amantaa muslimaa wajjiinis abbootii gadaa wajjiinis qaamolee garaagaraa wajjiin taanee mariidhaan furuudhaaf yaalaatiniin jirra. Rakkoo kana keessa mallattooleen rakkoo sanyii fakkaatanillee hin jiran. Kanneen rakkoo amantaa fakkaatanillee hin jiran. Bifa kanaan waan wal fakkaatuuf dhawaataan hiikuudhaaf yaalii taasisaatiniin jirra jedhan Abbaa Qulqulluu Isxifaanos liqa Phaaphaasiin Jimmaa. Abbaa Qulqulluu Abuna Isxifaanos liqa Phaaphaasiin Jimmaa namni du'ee fi bataskaanni gubate jiraachuu baatullee komiilee qabna isa kanaaf hiriiraanillee baanee gaafachuu yaannee dhoowwamne kan jedhaniin wal qabatee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makiyyuu Mahammad mirgi hiriira bahaniitiin gaafachuu isaanii maaliif uggurame jechuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafii dhiyeesseefii jira. Obbo Makiyyuun dhimmi isaa gaafileen qabatamaan gaafataman kan lafa hin jirree fi amantaa dahoo godhachuudhaan dhimmoota biraa kan of keessaa qabu jechuudhaan kan isaan deebisan. Amantaa fakkeessanii gaafii adda addaa kaasuudhaaf yaaliin akka jiru ifaadha. Jimma irratti kanuma bu'uura godhachuudhaan kan si dhibu gaaffiiwwan taateewwan bara 1998 bakkeelee tokko tokkotti mul'ataa turan bu'uura godhachuudhaan manni amantaa Jimma keessatti gubachaa akka jirutti. Namni Jimma keessatti du'aa akka jirutti fakkeessanii gaafii dhiyaateedha. Inni karaa biraatiin immoo gaaffiiwwan akka biyyoolessaatti gaafatamuu qabus sana keessa galchuudhaan gaaffiin dhiyaate jechaadha. So kan maal godhunuti bu'uura seeraa hiriira baasuuf gaaffiin dhiyaate kun gaaffii akkamiiti? Sadarkaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti kan hiikkatu yoo ta'e sadarkaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti hiikuu. Sadarkaa godina Jimmaatti kan hiikkatu ta'e bulchiinsi godinaatti wajjin taane hiikuu. Kanaan ala wantoota sadarkaa biyyaatti hiikamu sadarkaa biyyaattis gaaffii akkasiitiin kennuun kan danda'amudha jechaadha. Kanaan ala gaaffiiwwan dhiyaatan sana keessaa tokkollee bu'uura seeraa bu'uura dhugaa kan hin qabne ta'uusaa. Muktaar Jamaal gabaasa isaaf ni galateeffannaa. Sagantaan keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.